sim kaardii moobaayilii fayyadamaa jirtan daataa riyaala 30 ji'a tokko guutuu akkaataa itti fayyadamtanii fi akkasumallee daataa riyaala 60 moobaayilii irratti akkaataa isin itti fayyadamtan akkuma beekamu namoonni baay'een duraan gubbarratti 1000 fi 100 gootanii gama gadii irratti afur duwwaa gootanii fayyadamtan koodiin sun ni dhaabbate jechuudha dadhaballeedhaan ni dhaabbate amma koodii ajaa'ibaatu dhufe jechuudha koodii qofaan akkaataa isin itti hidhattan koodii isaa isiniin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya riyaala 60 qofa fudhata baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godha akkuma beekamu torban kana isinirraa badee ture karaa barnootaatiin jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu viidiyoo kanallee like share waliif godhuu hin dagatiin amma kallattii gara barnootaa isin dabarsa. Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatuu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa jeeduuban gamoo lammaffaa irratti argamna lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama duwwaa 5 62 61 duwwaa 7 32 haloo jechuu ni dandeessu lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu amaanaa online. Egaan daawwattoota keenya namoonni Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaa birrii ergatuu barbaadanillee lakkoofsa beeksisa kanarratti argitan irratti WhatsApp fi gara bilbila leetiin nu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Egaan har'a moobaayilii akkaataa isin shabakaa itti hidhattan daataa itti hidhattan kan ji'a tokko riyaala 30 fi riyaala 60 akkaataa isin itti hidhattan isin argisa jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha kana hidhatuuf jechuudha gara miiseejii keessanii keessa deemtu jechuudha. Miiseejii bilbila keessanii keessa seentu jechuudha. Haala kanaanii miiseejii keessa eega seentanii jalqaba irratti kan isin argisiisu kan 60 koodii haaraa dhufte kanan isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya bilbili keessan gubbarratti isinii fiduu danda'a gama gadiirratti isinii fiduu danda'a kiyyamma asirratti start chat iddoon jedhu jira irratti cuqaasa sana boodan jechuudha gubbaa kanarratti akkuma beekamu jechuudha 1000 fi 100 barreessitu jechuudha haala kanaan ni beektan jee yaada kun kompiitara moobaayiliiti namoonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan hundumtuu ni beektu sana booda seendii gootu seendii irratti jechuudha gama gadii kanarratti jechuudha meeqa barreessitu fakkeenyaaf duraanii afur duwwaa barreessitanii seendii gootanii jechuudha riyaala 60 haala kanaan hidhataa turtan duraanii jechuudha amma inni suni ni dhaabbatee jechuudha kan dhufe haaraatu dhufe jechuudha inni kunillee inuma jira garuu baay'ee dadhabaadha jechuudha akkasumallee waan hundallee siif namaaf hin dalagu laayivii fa isin seensisuu jechuudha appii feetanillee itti buufattan so kanaafuu jechuudha kan ammaa kun speediin isallee baay'ee bareedaadha akkasumallee jechuudha laayivii waan barbaadan isin seensa tiktaaka YouTube irratti hojjetu yoo barbaadan akkasumallee pilaastorii waanuma hundaa'u ni dalagaa jechuudha kanaafuu appiin isallee nu bira argama jechuudha daawwattoota kiyya waa'ee appii gara dhumarratti isiniif ibsa koodiin haaraan dhufte amma meeqa guuttan jechuudha gubbarratti 1000 eega guuttanii gama gadiitti maal gootanii 700 gootaniiti 100 itti aansitu jechuudha 7 duwwaa gootu jechuudha 700 fi 100 gootu jechuudha sana boodan seendiin fuuldura jirti seendita jettu cuqaastanii kallatti man jechuudha isiniif deebisaa jechuudha appii isa nu bira argattu username fi password illee qaba lakkoofsi isin irratti nu argatu dandeessan daawwattoota kiyya duwwaa 8 7 akkuma iskiriin irratti argitan kanaa jechuudha lakkoofsa WhatsApp qofa bilbila kallattii hin dalagu WhatsApp fi imo qofa irratti nu dubbisuu ni dandeessan appii nu bira argattu sirritti isiniif dalaga ji'a tokko guutuu isiniif dalaga appiin yoo isin jalaa dhaabbate anaatu itti irraa gaafatamaa jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan hidhattu tole isa 30 amma haaluma kanaan hidhattu jechuudha 30 isin argisuuf duuba deebee manuma miseejii keessan keessa seentu jechuudha miseejiin isa kana irratti ni cuqaastu haaluma kanaan gaa jechuun ni beektan namoonni baay'een akkaataa itti hidhatanii gubbaa kanarratti akkuma reefu isiniin jedhe 1000 fi 100 ni gootu haala kanaanii sana booda seendii irratti jechuudha meeqa barreessitu kun amma kan 30ti kan reefu isin argisiise kan 60maatiin isiniin jedhe koodii haaraa amma immoo kan 30maatiin isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya kan 30 meeqa gootan jechuudha koodii 30 bakka seendii irratti kan isin gootan jechuudha daawwattoota kiyya 8294 gootu jechuudha 8294 haala kanaan barreessitu jechuudha kun haalumaan asirratti barreesse kanaan ni barreessitu 8294 barreessitanii seendii gootu jechuudha sana boodan miiseejiin kallattii maan isiniif deebi'aa jechuudha daawwattoota kiyya ani amma waanan keessaa qabuuf jechuudha hidhatu nan barbaachisu isinumaan argisiisee jechuudha daawwattoota kiyya haala nama isin argisiise kanaan daawwattoota kiyya isteeppii kana jalqabaa kaastanii hanga dhumatti yoo daawwattan salphumatti jechuudha moobaayilii birrii xiqqoo
xiqqoodhaan daataa ji'a tokkoo fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Saawud Arabiyaa keessa namoota jiraatan qofaa fi jechuudha. Aappii isaa immoo salphumatti kan riyaala 30 fi kan riyaala 60 mallee namoonni barbaadan keessaan na dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni keessaan na dubbisuuf immoo lakkoofsa kiyya dhabdan lakkoofsa waasappii an reefu isiniif hime kan iskiriina irratti ammallee kunoo isiniif barreesse kana jechuudha. Isa kanaan na dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Waasappii irratti kallattimaan isiniif deebisa. Namoonni baay'een waan irratti dawwalaniif yoo dafeellee isiniif deebisuu baadde akkanatti muufanne isiniin jechuu barbaadetti iddoo argeettiin isiniif deebisa. Sagalee fi barreeffama erguurra immoo yeroo dawwaltan kallattiin isin arguu danda'a. Barreeffama keessanillee keessa galchanii arguu danda'a jechuudha. Because namni kan wal gubbaa waan dawwaluu fi waan adda addaatiif dhimma adda addaatiif waan dawwaluuf bilbila hojii waan ta'eef jechuudha. Yeroo kan namoonni isin dura sagalee yoo na ergitan yookaan barreeffama yoo na barreessitan namni gubbarraa yoo dhufe annamuma 4-5 gubbarra jiru san ilaaleen darba waan ta'eef kan jalatti gadi deebisan gadi jalan deemu jechuudha. So kanaafuu yeroo kallattiin dawwaltan yeroo masan jala galchanii ilaaluu danda'a jechuudha. WhatsApp irratti na dubbisuu ni dandeessu. Namoonni birrii gara biyyaa ergatuu barbaadan zaa 24 keessatti gara maatii keessan bira illee akka isiniif dhaqqabsiifnu jechuudha. Nu dubbisuu ni dandeessa lakkoofsuma kanarratti akkuma beeksisarree mata duree irratti hubattanii jechuudha. Aappiilee nu bira argattu. Aappiin ji'a tokko guutuu ni dalaga. Akka aappii namoonni tokko namatti gurguranii deebi'anii guyyaa 2-3 dalagee isinirraa dhaabbatu sanii miti jechuudha daawwattoota kiyya. Aappii sirritti isiniif dalagu kan ofii kiyyaatti fayyadamaa jiru kan itti amanu kanan koodii fudhadhaa isiniin jedhu kuni. Kanaaf WhatsApp irratti na dubbisaati ji'a tokko guutuu yoo inni isiniif dalaguu baate na gaafadha. Lakkoofsa WhatsApp kiyya qabattaniimi na gaafadha jechuudha. Yoo inni isiniif dalaguu baate ji'a tokko guutuu jechuudha. Waan social media ta'e kamiyyuu jechuudha. Any social media ni dalagaa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala saniin itti fayyadamuu dandeessu. Egaan barnoonni har'a isiniif qabadee dhufilleen kana fakkaata jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana. Namoonni hangammaan hordofaa jirtan galata guddaa qabdu. Namoonni chaanaala keenya faaraa taatallee subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Chaanaalli kun chaanaala barnootaati. Subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee barnoonni kanaan wal fakkaatu guyyaa guyyaan akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii hordofuu hin dagatina. Viidiyoo yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatina. Daawwattoota kiyya akkasumallee bakka isiniif hin galiin yaada fi gaafii qabdan sanduuqa komentii jalatti naaf barreessu hin dagatinaan isiniin jedha. Daawwattoota kiyya gaafii keessan irratti hundaa'ee viidiyoo kan isiniif dalagu jechuudha. Akkasumallee liinkii chaanaala keenya share waliif godhuu hin dagatina. Yaada dabalataa namoonni qabdan immoo gara WhatsAppiitti yoo barbaadan jechuudha. Telegram chaanaala keenya irratti nu dubbisuu ni dandeessanii. Telegram chaanaala keenya illee asuma jala jira jechuudha. Kunoo haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya. Profaayiluma chaanaala Oromaanii jala seentaniituma iddoo qastii tanarratti cuqaastanii jechuudha. Daawwattoota kiyya kallattiin haala kanaan isiniif fida. Kunoo telegiraamni keenya as jira. Feesbuukaan kan nu qunnamuu barbaadan hundumtu as jala jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa keenya kamirraanuu nu qunnamuu dandeessu. Akkasumallee namoonni hangammaa chaanaala keenya lammaffaa hin beekne illee dhuma irra gadi buutanii chaanaalli Oksijii Miidiyaa Neetwork jedhu chaanaala keenya please subscribe godhaa. Asirratti illee shoo babbareedaa haala gatii oolmaa doolaarri itti oolu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Hundaayyuu kan Itoophiyaa qofaa osoo hin taane biyyoota addunyaarra jiran kamiyyuu jechuudha. Proogiraama itti qabannee waan jirruuf gar fuulduratti bal'inaan asirratti isiniif dhiyeessina. Guyyaa guyyaan maal keessa birriin sharafni akka oole jechuudha isiniif himaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafu kan eegaa jiru hanga ammatti jechuudhaan qophii kiyya xumuree kan isin eegaa jiru isin biraa rakkoon malee anamma qophii waan hundaa xumuree jira jechuudha. Hanga isin 10,000 hin geessan isin eegaa ture jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbataa jira. Liinkii chaanaala Oksijii Miidiyaa Neetwork jedhu kana share waliif godhaa please. Kunoo Oromomaan jala jiraati share waliif godhaa. 10,000 hin gaa maatii xinnoo isheetu hafe jechuudha. Gara maatii 600 fi 60 qofatu hafe. Kanaafu hanga kana dafa subscribe godhaatii 10,000 hin gaa. Sana booda barnoota osoo hin taane asirratti jechuudha shoo babbareedaa qophii bashannanaa fi akkasumallee haala oolmaa gabaa jechuudha asirratti bum waliin goona jechuudha guyyaa guyyaani. Kanaafu subscribe godhuu hin dagatina. Barnoonni har'a asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.